Hello, hello. Oromoo taatee jabsiisaa yeroo darbe obboleetti keenya raftee tokko qaadda isiniif dhiyaadheen jira. Innis shamarreen kun eenyu ka jedhu wal waliin ilaalla. Shamarreen kun akkuma yeroo darbe fuula sooshaal miidiyaa adda addaa irratti waliin argaa turre kan feesbuukii akkasumas illee yuutuuboota garaagaraa irratti shamarreen kun suuraan ishee fi gochi ishee irratti ta'e deddeemaa ture. Har'as waa'ee shamarree kana maalirra jira jennee waliin ilaalla. Shamarreen kun maqaan ishee Ayyaantuu Tsafaa jedhamuun beekamti. Namoonni hedduun yeroo darbe fuula sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti dhugaa Ayyaantuuf jechaa turan. Haqni ishee akka dhokate hin hafneef garuu haqni ishee haga har'aatti maalirra jira hayyuu jedhu mee wal waliin ilaalla. Akkuma beekamu shamarreen kun kan dhalattee guddatte godina Harargee Bahaa jiraatti. Achumatti dhalattee guddattes achumatti bultii eegaltes. Ayyaantuun erga bultii horattee waggaa 8 abbaa manaa ishee wajjin jiraatte. Haadha ilmaan lamaatis jechuun ijoollee babbareedoo mul'atan kana lamaan qabdi jechuudha. Achumatti abbaa manaa ishee wajjin waggaa 8 turanii isheenis hojii hojjetti innillee akkasuma. Ayyaantuun haadha ijoollee lama yoo taatu nama waggaa 8 waliin jiraatti kana waliin taateen ajaa'ibsiisaa yookaan fokkisaa kan dhaga'uuf arguun ulfaatu kun ishee irratti ta'e. Guyyaan isaa akkas ture jetti galgala nagaa qabna. Ganamallee nagumatu ture jetti. Galgala nyaannee akkuma dursana daa'immanis waliin rafnee jetti. Garuu sa'aatii 9 gaafa ga'u gochi ishee irratti ta'e gocha ulfaataaf amanuun ulfaatudha jetti. Halkan sa'a 9 gubbaa asiidii abbaa manaa ishee kanaan ishee irratti nam'e. Naannoo mataa kiyyaatti nam'ee jettee dubbatti. Gaafa kana iyyuun eegale jetti. Asiidii waan akka ta'e sana duras hin beeku. Maal akka ta'es hin beeku jetti. Taateen kun maalirraa ka'ee abbaan manaa ishee kun asiidii irratti naquu danda'e laata? Kun gara jabummaa akkamiiti? Kan jedhu baay'ee kan ulfaatudha. Kanaaf iyyuun eegale isa waamuun eegalee jetti gaafa asiidiin kun irratti namu. Innis gubadhe jedhee gaafan iyyuu ganaadha yoom ta'e kan jedhu deebii isarraan argadhee jetti. Amma kana gaafan harkaan ofirratti qabu ija koo jetti. Ija ishee karaa mirgaa kana harkaan qabee natti naqee jetti Ayyaantuun. Gaafa kana gubaan natti hammaatus iyyuun jalqabe gara alaatti ba'uuf homaa arguun dadhabee jetti. Haa ta'u gocha suukanneessaa kanaan qaama ishee parsantii 40 gubateera. Iji ishees argaa hin jiru. Gogaan qaama ishee rifeensi ishees irraa luqqa'eera. Shamarree bareedduu kanarraa jechuudha. Ayyaantuun taatee ishee irra ga'e kana boo'ichaan gaafa dubbattu gochi kun gocha baay'ee ulfaataa fokkisaa ture jetti. Ijoolleen ishee illee na baqatan jetti. Guyyaa gaafa sanaa halkan iyyaan eessuma ishee naannawaa san jiru biraan deemee jetti. Osoon waan argine ijoolleen ishee illee badheerra turan namicha gara jabeenya kanaan gochi badaan kun ishee irratti raawwate. Qaamni ishee guggubachuun ijoollee ishee hundi ijoolleen ishee nama qatanii namni hundi bineensa na se'aa jetti. Achumaan guyyuma gaaf sana gara yaalchaaf hospitaala buufata fayyaa naannoo isheetti jiru geessan garuu haga ammaatti furmaata hin arganne. Isaanis sa'a sanatti buufata fayyaarra qorichi gahaa waan hin jirreef homaa gochuuf hin dandeenye. Achuma hospitaala garaagaraa biyya keessaarra deddeemaa turte. Haala amma argaa jirtan kanaan fuulli ishees baay'ee badee jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Garuu fayyummaa ishee boodaatiifis asiidiin kun baay'ee ulfaataa waan ta'eef namoonni garaagaraa biyya alaa akka deemtee yaalamtuuf haalli mijataafii jira. Haalli mijataa waan jiruuf namoonni gargaaruu dandeessan akka isheen ala deemtee sarjarii godhamuuf gargaaruuf qophii taatan haa gargaarruu jenna. As keessatti haqni ishee amma illee dhugaan ishee ammallee hin mul'anne. Namni gocha fokkisaa kana raawwate haga ammaa gara seeraas hin dhiyaanne eessa akka jirus hin beekamu jedhu namoonni keessa beekan dubbatan. Kanaaf waa lama gochuu qabdu. Tokko dhugaa isheef namni kamuu dhaabbachuu qaba. Lama ishee gargaaruu qabna. Karaan ishee ittiin gargaartanis karaa baankii eessuma ishee jechuun Hamadeen Abdurrahmaan Muusaa nama jedhamu lakkoofsi baankii isaa Commercial Bank of Ethiopia 10,76 80 89 52 eessuma ishee jechuudha. Yookaan Awaash baankii 014
25 13 13 58 98 no 57 98 00 Awaash Baank irraan deebi'a 01 42 51 31 35 79 800 Awaash Baank. Maqaan eessuma isheetiin jira. Hamaddeen Abdurrahmaan Muusaa jedhama. Yookaan bilbila isaa 0912 94 82 62 irratti bilbiltanii cheeggootu dursa osoo birri keessanii galchan cheeggochuun dirqama isinii ta'a jechuudha. Yookaan fuula sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa koomershaal baankii fi awaash baankii isheen qabdu barbaaddanii argattanii gargaaruu dandeessu jechuudha. Dhugaa ishees barbaaduun isinirraa hin hafiini jenna. Egaa gochoonni fokkisaan akka kanaa maal irraa ka'aniiti? Dubartoota irra ga'u laata yoo jenne hin beekama. Namoonni tokko tokko gocha hinaaffaa adda addaa irraa ka'uu danda'a. Garuu kun gocha baay'ee gara jabummaadha. Haadha manaa waggaa 8 waliin jiraatan kanarratti gocha akka kanaa ilmaan waliin qaban kanarratti raawwachuunsaa baay'ee waan ulfaatudha. Isheen haga guyyaa kanaa asiidiin maal akka ta'e eessa akka dhufes hin beeku. Sana turas mana keessa hin turre jettee dubbatti. Asiidii kana eessaa argate? Namichi gara jabeessi kun yoo jenne egaa isaa Rabbi qofatu beeka. Garuu gara jabummaa akka kanaa walirratti raawwachuun baay'ee fokkisaadha. Baay'ee fokkisaadha. Nama kana qabamee seeraaf dhiyaatee gochi bahe kun gocha fokkisaa ta'uusaa irraa barachuu qaba. Isa qofa miti namoonni biroollee. Kanaaf namoonni naannawaa sana gara Harargee jirtan namni kun barbaadamee akka seeratti dhiyaatu gochuun dirqama keessan bahuu qabdu jenna. Bira dhaabadhaa gargaara. Seenaawwan akka kanaa hedduun waan jiraniif waliin ilaaluu dandeenya. Fuula sooshaal miidiyaa keenya sabiskiraayib sheer gochuu immoo hin dagatinaa isiniin jenna. Lafa nagaa oolaa.